Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ko nila iti ko di ichiti jabarra. Wayni abdisigiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ichiti jaban isini kabade dufe. An nama satarum be. Yero baay'een nama satara. Gaafan nama saaxilu nama saaxila. Ichiti abdii geetaachuu dhagahuu barbaadda taanaan laayikii godhe. Ichiti inni shamarran keenyatti godhe laa ilaaha illallah nabii Muhammad. Takkaan nama akka abdii geetaachuu shamarran keenyatti akkana godhe takka argeen beeku sheer godhe. Abdii geetaachuu akkuma taampinaalii yuutuubii kanarratti argaa jirtanu har'a guyyaa gaa'ila isaa yookiin suuraa ka'uudhaan miidiyaa kanarra gadhiisee alhamdulillah jechuudhaan shamarran Oromootti waan inni godhaa tureef waan inni har'a itti godhe isinitti himuun barbaada. Laayik godhaa. Hundi keessanuyyuu yuutuubii Abdusee kana sabiskiraayib godhaa. Baay'ee aareen nuuf yaanu gaafa iccitii gadi xaaxessuu jedhu abdiin geetaachoo hiriyaa kooti hiriyaa maaliiti jedhee dhoksuun beeku. Laayikii godhe. Hamma yoomitti wal satarra hamma yoomitti wal dhoksina abdii geetaachoo har'a wanti waggaa meeqaafan hin nyaadhu nu godhee garaatti baadhaa ture iccitii kan keen gadi baasa. Akkamitti ati laayikii godhe. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Laayikii godha hangas laayikii gootan uttaasan jalqabu. Laayikii kuma tokko kuma lama alas hin gootan waan dhugaa jiru qofitti irraan isiniif dubbadha jechuudha. Otuun sobatti hin dabalin, otuun ittiin hin makin waan inni godhaa tureef waan inni har'a shamarran Oromootti godhe isinitti muufan. Laayikii hin gootan utaanaan giroo keessanii dhaggeeffachuu hin dandeessan. Hammas laayikii gootan utti hin jalqabu. Amma daqiiqaa shaniif laayikuma keessan hin eega. Mee ati laayikii goote? Atoo Amiina Fatiyaa Ahmad Abdalla Jamaal maamme laayikii godhi mee quba dura haasaa nama dhaggeeffachuu iccitii namni waggaa meeqaaf hiriyaan walitti himaa ture gadi baasuudhaaf ati tola dhaggeeffachuun fi yuutuubii kana laayik godhi sabiskiraayib godhi warri maatiin ta'in achi dhaggeeffattee addunyaa baxabbat akka namni biraa irraa baratuuf shamarran keenya waan kanarraa haa baratanu waan kana bareechanii irraa barachuu qabu hin baratanu taanaan giroo jaraati. An dhugaa jirtu himeetanin yaabbaxee fandaa abdii geetaachoo shamarran Oromootti waan jabaa godhe waan inni ergasii itti godhaa tures hunda isaa gadi baaseetaniin hima. Wal sataruun hin jiru wal dhoksuun hin jiru. Hamma yoomiitti shamarran kan keenyatti taphatama hanga yoomiitti shamarran keenya boosifamne hanga yoomiitti maal jechuudha inni akkanatti laayikii godhii dhaggeeffadhu yoo dubbii jabduu kana barbaadde an safaaxaa dhiiseetiin jira. Safaaxaa maal kun wanti erbee wahiidha. Cal jetteetu mootuu laayikiin godhin viidiyoo namaa dhaggeeffachuu barbaadda. Daqiiqaa 3 gaheera yoo laayikii 2,000 gahe gadi hin dubbadhu dhugaan siin jedha. Laayikii 2,000 gootu taanaan maqaan dubbachuu kootu hin jiru. Cal jettee taa oolta ija keessan ilaalata. Wallaahi warabbal kaaba dhugaan isiniin jedhaara. Laayikii 2,000 gadi laayikii 2,000 3,000 viidiyoo kana irratti akka uummanni irraa baratu abdii geetaachoo abbabee irraa dubbachuufan. Abdii geetaachoo abbabee ni beeytani kan biyya keessatti rakkataa gargaaruudhaan dheengadda waggaa tokko mana hidhaa keessa ture bahee har'a fuudhee jiru. Hadha guyyaa har'aa fuudhe juunii 10 bara 2021tti fuudhe an shamarran kan keenya baay'ee waan inni godhaa ture isinitti muufan. An nama shamarraniif hin nyaadhu godhe halkanii guyyaa dhaabbataa jechuudha. Nama shamarran Oromootiif halkanii guyyaa hin nyaadhu waan jarri miidhaman rakkoo jaraa dubbachuudhaaf dhaabbatu. Warri soba jettan laayikii gootee gaafa dhaggeeffattee kaate booda dubbii kana soba itti adda baafta jechuudha. Sanaan ala waree baay'isuu dhiisi laayikii godhii na dhaggeeffadhu. Yuutuubiin kun laayikii sabiskiraayibii 15,000 galuu qabaata. Maaliif iccitii jabaa akkana irratti bahuudhaaf? Kottu abdii geetaachoo atillee viidiyoo kana dhaggeeffadhuuti boohii gabbahi uummata Oromootii fi shamarran Oromoo dhiifama gaafadhu. Gabbahi kurrifadhuuti. Kitaaba mataa irratti baattee dhiifaman gaafatu taanaan ammallee iccitii jajjabaan gadi baasa. Gadi baafama iccitiin kun. An waa dhoksuu dhiiseera. Maaliif abdii geetaachoo akka hiriyaa koo ta'een beektani gaafa duraattis namni miidiyaa kana irratti gaafa awwalaatiif laayivii irratti dhiyeessee walaloo jalqaba minilik lummuu xunoo minaamin kan jedhu sana dhiyeessee addunyaan isa jaallatee walaleessa abdii geetaachoo jedhee akka kitaabni isaa eebbifamu kan godhe Abdusee akka ta'e hundi keessan ni beektan. Viidiyoo sana isiniif hankaa. Viidiyoon awwala abdii geetaachoo fidee peejii kan koo Abdusalaam Za Ahmad kan jedhu irratti nama 100,000 oliin daawwatame abdii geetaachoo hambabbeessa wayii jala taa'ee
walaloo dhiyeesseetiyyuu walaloo sanaan as dhufe ummatatti. Ergantanaa si argeen kan jedhu kitaaba isaatiif ummata walitti goonee guruuppii hiine akka kitaabni isaa sun eebbifamu goone. Har'a garuu inni shamarran Oromootti maal gochuudhaaf kana godha? Shamarran Oromoota akkamitti wanta akkana godhamu utuu nuti sabboonaadha nama jabaadha waggaa meeqa Oromoodhaaf mana hidhaa keessatti dararameera jennee eegnu shamarran Oromootti wanta akkanaa godhama? Maal godhe jettanii sammuu keessan keessatti akkasin of cinqaattan nan beeka. Way abdii rabbitu si salphise galgala keessa rabbi si salphise afaan abdussee si buuse. Afaan abdussee bu'e abdii geetaachoo afaan abdussee keessa bu'e dhufe maaliif an haqarran deema soba tokkoon barbaadu waan ta'eef eenyu nu sodaadhu waaqa dubbachuudhaaf abbaan barbaade samitti of buusu malee abdii geetaachooti gootinyaa kootii anatu awwala fidee ummataa wal barsiise inni har'a fuudhee shamarran Oromoo irratti akkana godhee ka'e dhiisee wayii na bira hin jiru. Nan salphadhe nan bade yaa godha abbaaku nan salphadhe nan bade abbaaku lakkaa ummana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha bismillah laakiin yoo hin goone naggeeffatu war amma daqiiqaa 8 ta'a daqiiqaa 8 sekoondii 30 fayyaan haasa duwwa iccitii kana dhaga'uudhaaf yoo laayikii 3,000 2,000 goote qofa dhaggeeffatta. Dhumarran siima iccitii daqiiqaa 2 keessa lafa kaa'amu. Abdiin nama akkamii akka ta'e abdiin kun eenyuun akkuma isin sooshaal miidiyaa irratti beektan Abduseen immoo nama keessaan iccitii nama qullaa walii shaaworii gadaa wal ilaaluudha nuti walii dawwalee. Dhugaan isin jedha nama waa tokko waliin dhoksine iccitii waliillee abdii geetaachotiifan jechuudha. Har'a garuu saaxiluun koo waan hin oolle. Saaxiluun waan hin oolle. Maali iccitiin jechuudhaaf dhaga'uudhaaf qophooftanii hayyee baga qophooftanii baga laayikii gootan maali iccitiin abdii geetaachoodha shamarran nama 12 oltu kilorooksii dhugee mustashifaa rayyaan askaayiroo keessatti nama 6 Dubaayin keessaa nama 6 suudii akkas nama eessa isaatii iccitiin natti dhufaan abdii geetaachoo gaafa biyya galle itti heerumne jedhanii gaafa inni suuraa tokko poostii godhe shamarran laayikii 20 30 jala fiigaa turan. Har'a kilorooksii dhuganii mustashifaa gaafa deeman abdiin geetaachoo isaa otuu nan fuudhaara jedhee hin beeksisin fuudhee iccitii kana gadi baase jechuudha. Ijoolleen shamarranii kun gaafa biyya galle abdii geetaachoo nu simata hin fuudhu siyaaran jarri. Isa malee jedhanii ijoolleen nu dhiisanii nu warra jaraaf halkanii guyyaa boo'u dhiisanii biyyattitu jarreenu har'a irraan baase. Abdii geetaachoo maali badiin isaa tokkoffaan? Otuu diyaas boraan jala fiigdee maraattu jiru biyya keessaa fuudhe qarree biyya keessaa maal jechuudha kun laayikiin ijoolleen shamarran Oromoodhaa hanga yoonaa gootu sheeriin ijoolleen biyya Arabaa gootu otuu jiru akkamitti biyya keessaa fuudhanni maal jechuudha kanaafuu dhuma irratti wanti hin jedhu abdii geetaachoo baga gammadde baga rabbis ijaaree shamarran keenya warri as teessanii laayikiidhaaf gaafan biyya galee na fuudhattanii bu'aa turtan rabbi obsa isiniif haa kennu. Diyaaspooraan as teessanii biyyatti qeerroon biyyaa na fuudha jettanii nu warra isin fuudhee isiniif gangalatee isiniif jiraatu dhiiftanii bakkeedha hawwaattan waaqayyo obsan isin haa kennu nu jabeeffadhaa isiniin jechuu fi nagaan turaa galatooma.